ortodoksiin amantii isaanii irratti godhatan kagartee irratti mazmuura isaanii jedhanii godhatan san yoo ta'e achi dhaqee waan kana godhuutti ni komanna anis ni komanna garuu ammoo miidiyaa nama hundaaf wal qixaate obboleessa ta'anii gaafatan maa kana gaafatan jechuun intala sanillee fidanii dararuun qaban obboleessa wannummaan nama cinqitaniif hin jiru sii galee wannichi irratti gaafatame waan beeku deebise intalti akka abbaa amantiitti hin geessine osuma akka abbaa amantii geessiteewu amantii tana ta abbaa tokkooti eenyu ta abbaa tokkooti je amantiin dirqama akka si jala deemee sitti hidhatu qaba never tanaafuu aboo wanni tummaa waan tana katabaa oltisa afaan oromootiin waan katabne afaan amaraatiin nu katabaa olti tanaaf miidiyaan amma naaf ati irra teenyee haasofnu maamman bayan amma naaf ati teenyee fayyadamu jirru kun ummata akkasitti Filistiin garafaa jiru garteemi Netanyaahoo ka gartee Israa'el san saahiba isaa biyyee wajji laaqaa wajji guddataniitu miidiyaa kana bitate dhiyoo tana bitate tanaafuu waa Yahudaa bakka islaaman ta'in hin dhaqina bu'aa tiiktook irraa harcaa guutuun keessa farada dhiisa. Irraa kunee kun amantii ittiin tajaajilaa jirra eenyu muuziqaan amma halaali moo haraami jettaati amma shayni maa dhiiseedha. bara miidiyaa kiristaana irratti baanee haraami wayinkee bo'an amma waa'ee haraami amma carraan kana deegaa ta'e. nama wargal fataa suraan qabu carraan kana Hamza bashi haraan keessa kabajee gabboo nama galfatanii ustaadamta wanni jechuu barbaadu gaafiti yaallee galatoominaa deebifte ani bakka toosin gaafachuu dhufe malee warra kabaama bayan kana isaan diras maraa miti maaliif summa amanuu summa kafaruu fi murtaddiidha warri kanaaf warra gartee ejjennoo hin qabne Hamza Abaashin osoo Abaashii miti Hamza shintibeetii leejee nama ejjennoo qabu obboleessa dhaggeeffadhu namni amantii fi nama gajjabaa qabadhu karaa jannataa karaa shaawaatiin karaa jannataa karaa khaalidhaa qofaan jennan dhaggeeffadhu Ragaati. ati warra karaa jannataa karaa hudduu dhalaatiin ijuu warra shawaatiin ijuu nuti immoo karaa jannataa balbala toobatti karaa rabbiitti kennan achitti wal dhaabee dhaggeeffadhu istirima hayyee ragaa siin bidaafsiga nuti akkas ejjennoon danyaa Hamza Abaashin miti waan fedhellee yoo jee nama ejjennoo qabu nama gaafa ati yuu deemtee nama faarsitu nama rabbi faarsaa ture sujuuda irraa warri haasa'u ustaas ganjeedha. Rakkoon qabu rakkoo qabaadde asin jiru. Rakkoon teemaadha. Haa tijji kophaatti sitti hima obseet dhaggeeffadhu amma jalatti haasa'u jira. Hamza jabaadhu Aboo dhaabbu gurbaan haa fixatu buuf deemaa mamma bayaan. Hamza Abaashii keenya jabaadhu si waliin jirra. Oromoon guutuun jimaan haraami jette jimaa keenya bista. Jajjabeesse akkasitti bireessu. Alisan amaan hojii. Hawaasa hedduu shaqataa jiraate ko tartiibaan osoo Obsiga mama bayan please. Nama keenya taa'e hamal taasisaa binni mirkaante tasgabbaa'e. nama narrabsuun Ani Muhammad Bayan akkuma sammuu akkan qabda yeroo Muhammad Bayan jala deemu haqa jala deemu qabda haqa. Aboo kaabiroote islaama deebite jedhu gaanjibbiin dhaphoo haa. Bar anaan jedhani haqa jala deemu. Haa gurbaan haa fixatu dhiisa haa jiba sirran keenye woomata jette jeemaa aarta way. Mama Bayan maal taate? Laa isaa waajjee bar. Laa osoo bar dalatti jeebar. Dhiifama. Yoo arrabni mucaate dhiifama. Warri mufattallee dhiifama. Ayyee Hamza Abaashii jabaadhu ati jabaa keenya qabeenya keenya fi sagalee ta'a turte eenyummaa keetiifis falmatta. Hawaasa keenya ka sagalee dhabeewu qabeenya keenya ka sagalee dhabeesi arraa miti Hamza Abaashii wanni itti duulamuu fi dhugaan jirtu tanuma hin jibbina waa'ee amantiitii miti. Warri Hamzatti duulu ergamtoota warra gartee namni ergatu xurumbaa istiikara namaati jechuudha. Nama warra usun taane jechuudha. Warra ganamaa waan biraa haasa'e galgala waan biraa haasa'u warra ejjennoo hin qabne Hamza Abaashii waan fedhatte amanu sun mirgasaati gaarii godhe jechuu xiyyaa miti bakka inni ejjennoo gaarii qabutti wajjin dhaabbadha yoo inni jalliftan jedhan garuu immoo istii laga nama kan keeteetti keessattuu namni isin ergee nama keessa miila jalaa gad harkisuu bakka harka wal qabdanii wal harkisuu qabdaniitti nama kan gad harkisuu keessaa ba'a obboleessa dhaggeeffadhu darasaan qariyaa nyaattee garaan quufin bakkuma
qorii keessa jirti qabbiin Nagaadhi ishiidha. si turumba ammallee obboleessa. Sulamicha maal ta'e? Darasaa Obboleessa maal taate? Mamma bayan dhiisa amma sitti darasaa si kennu. darasaa di jirabbis gaadhu. Hayyee Aboo hayyee siraa Darasaa hayyee dhiise. no no darasatti hin bu'in irraan Ay Ayya, mama ayya. bayan ati jechuun ati dubra shawaa jalaa namni jannati sana jette mun jennu. Hamza Dura. Mahmoudi qabadhan obboleessa. Lakkee haa woomee fiijee haada woomee Ustaaza mama bayan. yoo si jee ka dhiifame Ana nama kasan jabeeffadhaa dhageet. Muhammad bayan kan akka beetetti arrabs. Ati jette mun jette mama bayan akkanamma. Namaatu Muhammad bayaanee gujjiraatiti. Sheekni amma asirraa gabbuu isaan ol deebiiga. Okay. Mama bayan ati dubra shawaa jalaan jannata seenan jette mun jennu. Hamza dibbee bocola kan ana haasa'u dhiisiti la. Fiijee bara warra shawaa laal dubra shawaa jette. Dubra Hamza. qacalee. Hamza dhiisi kaa dhiisi. Jechuun bara kajiba waan akka inni irra haayee jee miire. Duutee kaate moo waayifaa fi qabrii irraa argate? Boocuma jira waayifaan bara meetira meeqa wanti. Haasa'e rakkoon qabaase. Meetira meeqa fagoo seebi'een. Haasa'e rakkoon qabaase. Aboo aduu baduu kaa carraan hojannaa kaa dirqama Giraawandii makanaa nama giraawandii fooqii jala makanaan dhaabbatu irra fagoo baratee yeroo maal taate. Awo sheekha. Aboo na dhaggeeffachuudha ustaaza ta'uu qaban. Yaasin dubbadhu. Okay, mashallah. Ustaaz Muhammad bayan waan kana sirri naa deebiste osoo inni jine yaa. Okay? Abshir. Abu Mansar, Abu Nasir, call David. Waan isin jee David afaddan. amantiin tun tan rabbiiti dhugaa keeti yaada bareedaa kaaste. Hamzaan Habashiin dogongora dalagee intala san ijaaba uffachiisuu qabaa jette. Hamzaa irratti jette. Nama lama, nama sadii. Yahudaan taame jarri Oromoo jenna. Maamma bayan anu guuturaa si gargaaruufiin ol ba'ee amma firaa hin gabbu'u kophaa taate jeetiin dhufee amma si biraa hin gabbu'an naan taane atu. Ni dide kaa. Ni dide mama bayan sirraa dide. Abu Nasri, Ustaad Abu Nasri ol naqaa Sheekh Jamaalii wajjin haasa'uu deemanii waa'ee amantii haasa'u namatti aansine. Laal Muhammad bayaan wanni maatee jechaa jirtu kun obboleessa kiyya. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam warra hijaaba godhatetti hin dhufne sii galee. Dhalaa Qureeshiidhaa ka qullaa deemtu dhufee dura dhaabbatee da'awaatti godhe. Akkas tana dhugaan jirti. Warri gartee mana akka nuti dhalaa dura hin dhaabbannu waa miidiyuma san irrattu jechi kee gochi kee muuvimentiin kee hundinuu da'awaa ta'uu qaba sii galee. Akkasi unoo kana laal. Kanaaf bakki lafaan taatee lakki intala qullaa shafanadhu hooha shafanadha daawwan isinii godhanii kaameen Nabi kaafuttu. Muhammadin ummata hin shawwadin. No addasin. Addan Nabi Muhammad. Silaamama Kanaaf alaa dhufee kan godhan beekaa helikoophtarri jala fiiganiiti Kiristaana shafa fuuldura kan taa'ee qabanii kanatti bakka haala. ijoollee itti ilaalan beesan. Islaama qoy. Naama naama. Qoy. La qoy. Daawaadhaan. Mamma bayan ni milkaanti suuta jiidhaan nuti islaamaa akka islaamaa abbaa amantii yookaan abbaa keenya hundaa miti. Daawaadhaan afeeru qoy. Islaamummaadhaan himu akka himu maaliif afeerame achirratti. Waan fedhe haafa. Aboo waan fedhe haa himuu dhaqu sochiin kee qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillahi rabbil aalamiin. walitti ilaala Hamzaan kijibin bakka kanatti. Nabi Muhammad akkas ta'e hin kijibin. Inni biti walitti. Baraan Kanaaf ani wanni isin jechuun ragaa jiru. siifis hin ta'u. Ustaaz Hamzaa keessa qabsi. Maamma bayan dhaggeeffadhu. Maamma bayan asitti haasa'ame keessa akka dhiifamaa wajjin. Amma reefu intala masara dhaabaa intala Yahudatii jetti intala Oromootiin. Shari'aan Islaamaa hijibi jetti. Hijibi maqaa nama balleessi yookaan eenyummaa nama jijjiiri jetti. Ta'uu baatu maali ree dubaati adi Yahudaa Wallahi Yahudaa miti Oromoodha. Yahudaa Oromoodha, jechuun intalti maali ati beektaa? Elan beeka. Yahudaaf Nasaaraa namni Islaama ta'ee namni hin Yahudaa beekne hin jiru. jechuun bar tokko bilaalaan obboleessa kiyya Yahudaa jechuun warra galattan siifima. Nama Islaamummaa jibbu jecha. Nama akkasichuu miti. Tokko Akkasitti miti. Bartanaaf ilmi sirraa hanquudha. Ati ilmi sirraa hanquudha. Gabbaa yoo isin jennuuf Obboleessa tanaaf. hin beektu narraa fudhadhu. Hoggasii bira kan Islaamummaa kan ta'een tuttuqan. Dubbadha. Amma Muhammad bayaan. Hoggasii bira Muhammad bayaan karaa dure garee jira. Amantaa kanaa Muhammadii kana dhalaansa gaggaalummaa Muhammad akka dalage eenyu? Isiisi gaafata tan obboleessu. Nama gaarii Oromoodha. Jamaal dubbadhu. Jamaal Aliyyi Amma dubbadhu. bayaan mutaa qaban nama naaf illee hoggaa miidiyaa dhufnu milkaannee kan dubbatu dhageesse. Daqiiquma takkaan dubbadda.
Abu Nasri os jara jiraate ol deebise Abu Nasri wajjin haasofna Hamza. Abu Nasr yoo jiraate kottu Abu Nasr irra sheer godhaanu yaama Abu Nasr. Dabalata ammoo laal jara keenya wanni beekuu qabnu amma waan Nabi Muhammad irraa hoggaa haasofnu Nabi Muhammad osoo arra ka jiraatu tahe caarraa miidiyaatti fayyadamanii gara Islaamummaa caarraa miidiyaatti fayyadamanii gara Islaamummaatti nama afeeruudhaaf miidiyaan inni irratti na afeeramne hin jiru beeke osoo har'aan tana caarraa miidiyaa kanatti argamu ta'e maaliif jennaan natiijaan yookaan haayyoon jirtu Islaamummaa tanatti nama yaamu maadaama waan ta'eef jecha zabana ergamummaa isaati Abu Bakar ban nee obsi gaanurraa boonurraa tasgabbeessi gaamana Hamza Abu Bakar ban Islaamummaatti nama yaamu dhaqan jechuudhaati Jamal. Mee obsi haa fixatu obsi. akkasuma toltuu islaamaa takka keessa gaarii islaamaa takka keessa waan takka himuudha. Bakka sanuma. Akka waan jarri amantaa Islaamummaatti nama yaamu miidiyaarratti afeeramanii bara haasawa. caarraan hin jiru isa Obsi haa fixatanii. لا ما مبا لم نك خيتهم أمانتنا من برسيس وأمانتنا ما جيب بسيس أمانتي أما حمزة بوليس وكذين أمانتي أكلم رجالة تقول يا أمانتي حسنا ما فهمت لو بريت صلي سنة بيجو لا سناد أقول تنجر تنامني عاصم بسلام تمام مبا أنا وكان نمني أسينجي أسكان نمني وقت الدبي أسنا أنا ما تقول أي إسلام خلاص لا بيجي يبغى بسيطان لكن أنسلا أسنا أنجاني برقديم بوا مالتا نروح برقابتين إيجاتا جرا جمالي نو حاسني متي ها سو نمني هذا سات إيسي نمتي نافادي بس جينا فتا توري توري فتا تيا إيجاد وهويني فتا تيجي بكساني تما أكاسي تيجي غافر دبل سخية تاري يوم كان تجرا ديب شاورا فرد يو وتجرا لما فاينتي كمان أسا دابي جلا أتون ديب نكستي دابي ها سونم نترا أنت كوفا رد إيجاد يجيب كلاس نبي محمد صلى الله عليه وسلم كراجي تاني بقون جت أفير من جبر Hamza marwaa يا إبان جانتي ماس بو أمانتا نادي بس جمال ده بيدا بقى رسول الله جزيرو الناس صلوات أبوسنا اللهم صل وسلم وبارك أنا أبدي مسكان أنا أبدي مسكان جمال Hamza kami caarraa sa'uudin qaba amma نادي بس جابت جار الإسلام ما قلت لا mee qabaddu jina miniti qabaddu jimme أيه نادي بس Galatoomi muut qabachuu keetiif haasa'e jaarshee Jamaal. tanaafi laal islaamummaa keessa amma fakkeenyaaf jalqaba islaamummaa tanatti nabiyyeen gaafa ergamu ummata akka malee wallaalaatti ergamee beeke ummata gartee wallaalummaa keessa bira kutee nabiyyii kana nabiyyuma silaabar wajji dhalatanii wajji guddatan kana maqaa garagaraa itti baasanii arrabsoo garagaraatiin arrabsaa turan wantoota gochoota garagaraa alayhi salaatu wassalaam itti baasaa turan kanatti ergameen baana amantummaan islaamaa tunu amma وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك هجا جواب ربي قرآن خيستي برنا ومغاري إسلام صلاة ولو خصومنا ولو خنا يا مجتو سنتهن والروتان غرتي فالله خنا جرو جتو بر ور فالله خنا جرو مفول كل ديمن متى كل ديمن سر فخاية أكاتا ولما قالت ترتيب سيرة بولمات إسانيت سن خنافي وني ميديا وجه والقبة ومو إنماتو ميديان كن جرخينيا والله yoo dhugatti khagallaallu tahe irra guddaa nama muslimaatiif caarraa baneenatti fakkaata akka kiyyattiin baanaa beeke maaliif jennaan asirraan namoota hedduu afeerrachuu dandeessa hattan nama gartee mushu inumaa mataa qullaa taa'uu dhiisi osoo haqaama qullaa taa'u taateehu isaan keessa dhaabbattee waan amantii kana itti himuun shuf amantii kana lakki amantiin teenya bar way irraa dheeyiteere nama kana akka qullaa ta'anii halaakama way goota itti dhihaattee bara amantiin teenya qullaa deemuu hin ayyamtu jetteeni barsiisuun caarraa guddaadha waanuma hamuu keessattuun baana wanni daangeessuun jiruu jechuudha kun kana Abu Nasri yoo jiraate ol baasi abbadira أبو نصر خيسومان الرجال الرفاجة أوكي حمزة قبتي تك جمال علي إسلام ما خيزت وسوق عامك الله تللا وسو بكر أكنا والجود إنسان تللا جيلان هندقتنا أنا مو كم محمد بانت وسو إرجع بيتنا إتنين وعوف الرجل الربوسي جان بكسان أبغي أجفت وسو حتى عامك الله تللا جيل
islaamummaan dhaqii daawwaatti godhi baadee lakki islaamummaan teenya laal akkanaa fi akkana jetti jedhee shuf quba qabaadha. Ammoo islaamummaan teenya waan akkanaa hin barsiiftu. Islaamummaan teenya waan akkanaa hin gootu. nuti bar islaamummaan Maamma bayaan hijaaba firra kaa jechuun ajaja bar ati eenyu kan Obboleessoo saboo obsa akkasii miti obboleessanii miti obsi. Mee obsi hanga garan feesa beeku. Salaamu alaikum. Jamal Ali gammai kaas. Gaafinan si gaafa. Abu Bakarin eenyu Hamdaa Sheekh Jaabir Abu Bakar eenyu Yaasin Nuru da'awaadhaaf warri miidiyaa gartee tamataa qullaa deemtu sun kottu islaamummaan nutti himi janiit afeerammoo akkanumaaf intarpii yaamaman. Gaafii sannaa gaafate maamma bayaan anaas si deebisa waan isaa yaadanii fi gurbaan akka Oromootti dhaqsiifatu. Ustaaza maalii duraa sirna ustaaza an sheekaa baran an sheeka sheekotaati yoo ustaaza taate warri. Okkee islaamummaa kottu nutti himi janii yaamani. Rakkoon teessan tanaa bara dhaggeeffatu. Hayyee islaamummaa kottu nutti himi janii yaamani. Anaa wajjaasa maamma bayaan dhaggeeffatu rakkoon teessan tana. Jaahila wallaaltummaal beeytee dhaytee achirraa waa'ee amantii yaa dubbatti jettan bakka yaatanii kijibdoota buufaa warra maqaa amantii teessa islaamummaa kottu nutti himi janii yaamanii siin jee baran. Waan fedhan janii yaamanii maaltu sugduu si guggubaati. Obboleessa kiyya islaamummaa kottu nutti himi janii yaamanii. Ati bakka bu'aa islaamaati. La ilaha illallah ya obboleessa kiyyan bakka bu'aa islaamaan jemme bakka bu'aa dhimma amantii muslimaati ati. Dhiisa turumba duufi maama bayaan walitti dhiisa. Allah namni naa deebisi gaati islaamummaadha kottu nutti himi janii yaamanii. Si deebisee waan fedhan janii yaamuu mirga qabanii innis dhaquu mirga qabaati bakka bu'aa dhimma amantiiti ati. Jamaal Aliitiin arbaadaa dhiisgaan nama Jamaal hin ta'u isumaa jitu garee kan deebii gad deebiiti harmallaa gochisa maama bayaan turumbatu wajji dubbatu. Jamal hin dubbatu moonoo turumbatu wajji dubbatu. Amma ustaaza fi hin jettu amantiin kana bareedee Hamza tuffata jettee naa loluu barbaadde reed. Barsi lolaan jiru sitti himutti jira. Ati dubareen naa loluu barbaaddaatu. Ati loluu bar ustaaza keenya kabajamoo naa loluu barbaadde reed duba. Sitti himutti ni afaan inni iyyuu dhaggeeffatu. Wanni ati godhaa jirtu amantii xiqqeessiti. Ati hordofaa intisii hordofnaa. Xiqqeessaa hin jiru. Wanni amantaa xiqqeessaa hin jiru mirgaan qaba gaafachuufis. Nama dargaggoo namni haasa'u nama hin jeetu. Ustaad Jamaalii wajji haasa'u. Naafi Jamaalii wajji haasa'u maayikii kan kee qabi. Shee Hamza ammas laal muslimummaan nuti irraa wajji haasa'u. Muslimummaa hoggaa feedhan gallakkisan sani muslimummaa nabiyyi sani tami gaataa jechuun. Jamaal Aliyyi dhaggeeffadhu. Jamaal Aliyyi. Faraka dubbadha haa dubbadha. Jamaal Aliyyi laal osoo maayikii qaban ilaala kan siin jedhe gabaabseetan si gaafadhe. Okay mee Jamaal yoo jedhu gaddisa. Abubakariin sun. Abubakari wanni amma Jamaal Sheekh Jamaal jeetuni sirrii miti. Mee Jamaal mi maayikii banadhu. Muhammad Amin kana waa gaafadha mee Hamzaa Shamzaa Bashir maayikii qabadhu. Muhammad Amin. Muhammad Abuati maayikii qabadhu Hamzaa Hamzatti annacha maayikii qabadhu isa. Way. Muhammad Amin. Nin dagaa dubbadhu. Suuraan ati amma argisiifte tun fedhu yeroo ibaada irratti jajjabaatu ta'u fedhu salaata lash godhus fedhu akka fedhatta ta'us sunna hin galchu. Waggaa kudhan dura isa jedhee bara. Waay gaasa suyyuun amma inni ifirraa qabu kuni of tume jette of rirrige jette. Lakkan geeybaan beeku amma qabxira beekan. Akkasii. Hamza wallahi qasaman billaa bilooqin si godha Hamza habashi. TikTok yakka ganaan argamu. Woy mana kan jira mana sajaatu. Abo hin dubbatin gaamuuti namatti rammanatin jinga. Irra hafitatu obsi. Way. Gaafii yana deebi Muhammad Amin. Aywa gaafadhu. Sujuuda kana of tume. Wayin of dhodhose. Wayin if tiftime moo oggas yuusan akkanatti if rigi haalan. Anin beekuun jedhee bara kami geeybaan dubbiftate. Okay, anin beeku jetta. Okay, maali fastaa. Aywa galatoome. Sababni suuraa kana fidee bisatu waggaa kudhan duran qabaa jedhe. Suuraa waggaa kudhan duran. Yaa boleessa suuraa aboo waan fedhaa jedhu gaafa manaa deebisuu. Okay, tokkoffaa irratti yaada sujuuda sarara qabdu maali?
dhaggeeffadhu yaada sujuuda irra qabdu maal naan jetti hin kennadha sujuuda aslan namni rifeensa jalaan hin sujuudu sujuuda namni eessan sujuuda eessan sujuuda namni yeroo sujuudu eessan sujuuda edaa bakka sujuudantu yera ma umirtu yaani bakka sujuudantu jire jechuun adda jiini deemsee qabaama adda obsi bakka sujuudantu jire umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin jedhe rasuul rabbi alayhi salatu wasalam ata adumii kanaan lakkaafi niin lakkaawaa dhiqaasa torban saniin lakkaafi obsi Muhammad Amin asii ايوه كنافو رسول ربي عليه الصلاه والسلام هم ان ريفنس سجود بر asii qofa Hamza qofa sujuudiyaati nama sujuuda asirraa qabu واي حمزه لا لا حمزه واي نام برا رسول تنجرو حمزه رنا غافتو جرتا ميتي qoy sujud qoy asiin iyyoo sujuudan dhoorgaadha ايه كرام معلم في سنت الرجال فنيا ولا سجود وايش irra caalaanis dhoorgaadha ايوه امرت انا على سبعه عظوم جيسن كيسا معلم في يا بوليسقيا حديثني خجو يوفن لا ما جرى حديثني تقرا ابز ابزلا حديثني ما جرى اسين سيودون دورغادا حديثني ما جرى اسين سيودون دورغادا جيسين حديثني ما جرى حديثني كجر نانجت برما جرى ona lakkaafi nadiisa bara سيودون دورغادا نو حديثني ما جرى حديثني سن كريم ما جرى حديثني اسين سيودون دورغادا mee uguta ايوه lakkaafi ustaaza bana نيا وجين ana lakkaaf Observe Hamza lakkain ani wanta kan jaan obsa bilis rabbi sodaadha lal Muhammad Amin Baaleetii fi Muhammad Amin Baaleetii fi Jamal Aliyyi sujuuda namaatillee namatti hasadan namni haasidni akkanaan jiru darasaa haasida baddu obboleessu maala sanna sujuuda itti hasadu jirtan maal itti hasade sujuuda kana amata kan gana ni qabda mare ni qabda jetti لا isatu jedhee isatu waggaa kudhan dura qabaa jedhe waggaa kudhan dura qabaa jedhe dhagaan uftumte jechuun rusdi siyaayee lakkan dhagaan uftumte hin jenne sanan dhagaan Matabiin dalagaa nu baaste Facebook Hamza Ani gaafii takkan qaba ustaaza dirqama isaaniif yoo sirriitti yoo baate Hamzaadhaaf bee maali yoo rakkoon suuraa edit godheetti darke amata 8-9 dura suuraa irraa numa qaba lakke sujuuda ama kudhan dura lakki gurmeessaa ofii gaafiin gaafadha Mahamad Amin no lakki isin akka lakki ibaadaa namaa kan seenare laala anjara na adam barra bigora dubbii takka narraa hubadha Mahamad Amin Muhammad Amin Hamza Ibrahim kum si caalaa ibadaa jabeessaa kam waan ijatiyyaan qaban booga ammaa dubbannu qaasa taratti anis carraa kan bari na dhageeffadhan Hamzaani Hamzaan mee Muhammad Amin mee yaasinaa dubbatu dhaabumee dubbinte aboo anaa dubbata ajooyte mee dhaabume Mahamad Amin obboleessa kiyya ka islaamaa assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته fakkeenyaaf gaafii takkan si gaafadha amata kudhan dura yoo nufin salaatuun turre arraan tana torbaan tokko dura yookaan kan ammoo baatii takka dura yoo nufin salaata rabbi eegale suduuda kiyya yoo nufin suduuda baase an islaama moo yookaan kan ammoo suduudni kunarra waajibaa biti moo maali fakkeenyaaf gaafii kana adeemsu gaafii gaarii gaafiin tolchine anaa si tolche gaafii in tolchine dhagaye gaafiin akkana ta'uu qabdi yooni namata kudhan duran salaatiin arrayoon salaatee sujuudni naabee dhagaaniin if cafaqeehii kan haya haye akkamitti اوكي تمرد Mahamad Amin عمدا سغالين كي كنت دير ديبي akkana siin jee gaafiin isaa akkana laal yooni namata kudhan duran salaatiin arrayoon kee salaatee sujuudni naabee dhagaaniin if cafaqeehiyan ايوه gaafii gaariidha yoo amata duran kudhan duraa miti amata lamayyuu maaliif hin taane guyyaa tokko maaliif hin taane sujuudni yoo sii bahee jedhani waa'ee dhagaas hin dubbanne san abbuma jedhe gaafadhaa malee Hamzaan fakkeenyaaf abbichi dhagaadha jeessan haasidamu haasidaa miti waan inni jedheef irraan beekan akkamiin nama waan gahii biraan dubbiftan ilima dhiisini beeku keessa didu jirta lakki na dhageeffadhu kaa amma gaafii deebisa kaa qoy kaa Hamzaa gaafii yaasin na gaafateen deebisa footoo maaliif barbaadde akka sun ta'e ايوه حمزة وقع كودن دورا قبا جنان سورة إني وقع سجل دورا كاي والباس ملياني يعني سورة إني وقع كودن أما مو كاي اتباع Duru masanu batta santinani kabdi tajinacha maali fite dura mamidi san suuraa sanuu gurmeessaa kaan san tajinacha maali fite
eegiga maaliif ol baasee beektaa suuraa san akkamiin niin kabajaa inni itti hasaduuf No, waggaa kudhan dura qabaa jedhe. Waggaa kudhan dura. eega waggaa kudhan dura ni qabaree kaa'ee nu beeka isa. Maa kun akka suuraan kun yaaniin Suuraa hundaas baasi. Suuraa hundarrattu ni jira. Wayni isinii Sheemaamatamaan haasidummaadha sirra Haasida dhaqabnee guddaa. maala Obsi wayni. sada maala sada. Oo haasida guddaa dhaabuu Wanni isaas. haasadu hin jiru. Wallaahi wayni Suuduutti isinii akkamitti naafamo? wayni isinii dhageeffadhagaa. Footoo anummaanuu jechuudha bara 2015 ka'an. Footumaahuu jechuudha. San dura taniin biyya kaane ni badde. Taalbama keessaa qabnu hundi babbadde. Sigaltee bi. Taniin eessa ka'e Yaman gizeen Suudii deemu jiru biyya Yaman ka'e habba takka jechuudha. Sigaltee achi boodaan eegaan Suudii dhaqe moobaayilii ismaartii bitadhee footoo hoo eegale. Ani ammoo sujuuda kaniin qabuun siin jee bara umriitiin yoo waggaa 10 siin jee malee an bara sitti mutti hin jiru baryaa kayya dayyuus. Bara umriitiin yaan siin jira bara. narrabsin Eegaa malee an guyyaan footoo ka'een sujuuda qaba siin hin jenne umriitiin yoo waggaa 10 amma waggaa meeqa yaadi maal taate. Okay, fotoon suni ideet taate jechuudha. Ilaahoo filtara guddin an akkasii an arabaa. Okay, amma maaliif kun amma ideet gootee gadhiisu jirta maaliif qabdire amma? Ayyee maala haasinni guddaan isaa miti wallahi haasinni guddaan maammatii miti maammatti qisho haasida haasinni guddaan shee jamaali lammaffaa inni kun lammaffaa. inni haasida guddaa miti kaani haasinni guddaan kagartee dhagaaniif caqaqee baasee dhiyeessan Muhammad Amin waggaa badhaasa. Muhammad Amin. Hin dhagaa. Suyyuu amma Hamzaan asirraa qabu kun suyyuuda miti. Ani hin beekuun jedhee bara obboleessa waan hin beekne maatti na gaafattaati. Hai waan ijaan argitu moo? Sabo maal jedhu? Viidiyoo si banuu qoy viidiyoo si banuu amma inni amantu. Dhageeffadhu kaa. Wanni kun bakka sujuudanis bahuu danda'a waan biraatinis bahuu danda'a akka fedhetti bahuu danda'a wanti kun. Bakka dhagajii akka jamaalitti aboo lammaffaa. Muhammad Amin Guddaan isa kana. dhagaye. Inni Guddaan habita isa isaa kana. baasu ati kasalaatan baaftes baasii mee silachos ba'a. Salaatu bari inni dhaabbatee rabbi kadhata boon salaatu. Wayyiin sujuudu bari inni. Astagfirullah hin kijibiin abboo. Tak meesii dhiiraa yoo sujuudde mallattoo bakka sujuudaa nu agarsiisa. Yoo lafa Mallattoo sujuudaa jechuun maal jechuudha of inni gurraachessuudha. firaasharra salaata gaa inni firaasharra salaata gaa maaliif Of gurraachessuudha. Of gurraachessuudha. Hin salaatu. Bari laale inni Hamzaa akka sujuudni bahuutuuf gabbee jedhe simmintoo irra sajaadaa bula simmintoo agartanii wanta Hin salaatu hin jenne bobbuma tanaadha. akka addi kun rigamu. Ammuma salaatu hin jenne. Akka sajaada. simintoorra salaatu Wallahi jibdee Muhammad Amin. Roomii haarawaa biyyi. Roomii haarawaa irratti. Harkaa baddi ustaazni haa dubbatu ka'e harkaa baddi. mamma taphaa simintoorra salaatu akkamitti garte An firaash irratti salaatu akkamiin naa agarteen. anna munasiibaan jeeqa Laki abu nasiba biti adda isaa bira ragaa qabdu ustaazatti. Firaash irra salaatu akkamiin naa agarteen. Ragaa qabu ustaazni akka firaash irra salaatu. Sinin jeenje Anumaatu akkamitti agarteen. isaan jette An akkamitti agarte firaash irra salaatu kiyya fakkeenya firaash irra Ragaa si moono si sujuudan qabdu. firaash irra salaatu eessatti agarte. Sujuudan qabdu ragaan ustaazan No, bira of sujuudan qabdu. firaash irra salaatu eessatti agarte Hamza. Uno ragaa qabdu. No, ustaaza akka ustaaznitti jee bara. Ustaazni ka jee Hunduu qaamaan garagara inni firaasharra salaataan sahaa jee. Wanni seef ammoo siitu sujuudan qabne nama dhaabbatee salaatu jechuuti. Dhageeffadhu kaa. Sujuuda baasuu jechuun duraan asirratti gurraachessuu miti. Ani firaash irra salaatu eessatti agarte Hamza. keessa baasanii sujuuda Awwa tartiibaan haasawaa. Eessatti agarte? sujuudni keessa Salaatu baafama Muhammad. Ati mee birraa fuudhuu Hamza kophee kee kana hanqabda ammati. Salaatu. ani sujuuda ni qabaya Muhammad ati salaatu. Hamza. Mee ka Hamza mee. Muhammad Amin. Ono bakkuma qabuutii qabaa'u. Meetu gurraachi nama akka Hamzaaf gurraachessee kun. Achi lala asin zumin zumin jedhin achuma siqiu halaalaa mul'ata. Meetu suyuunne. Ichi deebi. Suyuunne meetu akka Hamzaan baasee kun Qaama meetu. kaanii wala dalala akka laalila. Qaama kaanii wala dalala. Meetu akka Hamzaan mul'ise kun meetu. Laal qaama kaanii wala. kun siistamuma rifeensa kiyya laaluudhaaf badaadha rifeensa kan qabu Maruumi. rifeensi isaa oloo Maama biyaanuu Keessa gadi waan arge moo Hamzaa gaafate. Duraan namni adda irraa qabne miila irraa qaba jaani mee warri miila irraa qabda miila kasa qaba. Ay miila irraa inni qaba maal irraa laala gurbaan kun.
Mes kami mila kan. Haya mila rai ni kabata mila mal Awam kabame. awam kara serius itu. Kara serius itu. Awa Ya. amma dhugat Wallahi wa billahi mila Kara rai serius ni kabata. itu. Kan maka ada kan Welcome mila Ben rai Chafi. kabata. Nana ke fodo sazamza. Kan maka ada rai jiru kan mila rai kabata. Kau Amal kuna rala. lechonis ni kaba kasududa ini no dakan baafate. Awam si hasadu jira. Wallahi si hasadu jira. Ummata namni Warra sujuuda si godha qabu irratti hasadu jira. Fir'auna jau uno gurbaa Daawud irraa eegali diwaan irraa eegali hundi Fir'auna qaban akka maamajjoo Sujuudni Fir'auna jiru akkana qabaate akkana kabalala. Godha. akkas je sheekha guddaa jehono sheekha inni jala deemu hamaama jala deemu je لا لا Maama kam? السلام عليكم Waalaikum salam habibana. Welcome. إفهمها سجودني نما صلاة قدسوف بكا سديتي با Sadeen. أكاكا خادا كان هم نتوربان كيسا سديتي با sadeeni هم نتوربان تاكا أدا لمين أركاتي في جلبة لمين في ميلامي التحيات جزاتيسو تاكا ميلرة سبا تقومو ميلرة سبا خرا كومي كان خونمو جلبة لمين رسبا سجودني kun ilma namaa kasalaatuun darra yoo asirraa dhabde gama kaan irraan dhabdu jilba irraan dhabdu. akkas inni bakka hundaa hin qabu dhaabbatee salaatee jechuun Muhammad. Ani hin beekne. Ustaaza kiyya ustaaza araarsoon agalchi jalan ta'a. Hin faradin. Ati miila isaa agartee jirta kan qabne. Ustaaza araarsoon agalchi. Mee dhiiraa mee haabanu kunu. Mee haabanu miila mee haabanu isaa dhiira anniin banaaf miila. Muhammad miila keeban yaayye. Tokko akkaan jitan afooloo godha. Miila maalii bana? Miilli kee sujuuda ni qabaa. Jecha jecha miti asiin inni kenna afooloo godha. Dhageera. Uskaa si weeni. Amma Woo gurbaa miilli kee sujuuda ni qabaa Muhammad. miila jilba eegas yoo. Lakki miiluma bitaarraa yoo qabaatte hoomerraa baasi. Dhiisi nurraa jilba. Jilbi kee gurraacha lafa deemaa guddatte jilbaan. Dhahi jala. Hamza. Hamza. Bara obboleessoo kana amma deebii kanas nyaatee deebisu. Ustaaza guddaa tokko arbaa tokko akkana suduuda qabu sanisitti ergaa inni of roonaadha. Akkanatti Amalii gaafan naarsine yaarseen. Saboo ati boo badhiise santu firoona sin jenne nama gabaaba hin jenneeti namni akkas jedhe. Kunoo laallaa sujuuda gartee laa. Laal hunoo dhiira laal. Hoome immoo kun laal. Qote laal qote. والله الله يخليك والله ربي رمي سعادة Isaata. إسلام روايتنا كنا هنا Laal akkana qaban namni yoo bakka taan irraa sin qaban. Hungaa amma. Masara sujuudaati jechuudha. إيش Akkas. Nama salaata baay'isu akkasii qaba. Xiyyaa aboo haasida yaa obboleessa xiyyaa. amma dhaggeeffata dubbii tana isirraa godhaba. ربي سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Qaame ibsa. Ustaaz Suudi. Abba qoa tasbii nama kan kabinati. No nama dhaggeeffatu go'aati yookaan namni dubbatu. أوصي شيخ أستاذ محمد Barnama aboo nama seeqaata jalaan arabseen Yaa wallahi saata nama deema mana maama baaru jiraatire saata namni baguma mana maama baaru jiraatire. Eenyuun si ol galche? Eenyuun si ol galche? Suudi. Namni Suudi jettu Suudii takka barreesse takka ilillee ol jirtu galche. uummata maraata nagaa keessanii jette. Garuu ati nama Amma tanaaf Tanaaf sinsi jalaala inni tanaaf deema abba. Bara yaa obboleessa. Amma ustaaz Hamza mana kan kennu yaamtee galatoomni dhufne abba mana yeroo cufullee ayanni quraanaa khasiimaahum fi wujuuhihim min asari sujuudi jeusan maal baana mee xiqqoo waa'ee sujuudaa kanarraa nurra bahiiti waa'ee kanaa nurraa guula ba'a ibaadaa namaa keessan seenina si galee ibaadaan waan namni rabbi ittiin dhiyaatu khalaas. Yes. dumatti irratti siidaa fuftanii bara amma suduunni karaa biraan irraa kutee jira bara karaa firoonaa jecha kute kanaas itti fufa namni suduuda qabu hundinuu warra firoonaa hordofuu jaani. Mallattoon isaan beekamaniin sujuudaa jedhe. Si galee sujuudni faarfamaadha malee abaaramaadhaa miti. Akka amma jedhan kanatti isheen tokko kana
eessatti agarteen jeen dhagaan tumatee baafatu. Abbichi nu bira taaboon sujuuda kee dhagaan tumattee baafattee hin jeen. Hin baafannee naan jee. Akkasitti inni kijibdaan jeen sheekha. Wayin ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu. Yooni fi faasiqni tokko oduu kijibaatiin isin dhufe adda baafadhaa jeeme adda feetiin adda baafadha jechuun abbaan as jira. Booda gaancha fakkattee baafattee jennaan hin baafannee naan jee. So inni san faasiqa ta'ee jira jechuudha. Reefullee gama jalaa kanarraa afaan arabaan beektu jeesiti hoggaan ani isa yaame kophee guuratee hif qabumaan dadhabe ammallee yoon ol seeni jeen ol hin seenu shee jamaan ol seeni. Shee bar jamaan isaa fidanii beektaa dubbii sana Bantuuta ati ar. dubbii gara takka dhuga waltee garan harkeetiin jira. Uno mama bayanuun deeggaru gara inni san. hin deeggaru lakki. Akkasii TikTok uummata maal keessa? xiqqoo hundarratti illee nama hassaduu fadhallaa gartee akkamitti sujuuda TikTok Usaan maal bar keessa? dubbii waan irraa kaateen siimuu fedhee baran dubbii sujuuda waan irraa Maashan. kaateen siimuu fedhe. Obsi usaas TikTok mama bayan guddaan maal ta'e? ammaan akkasitti tanaa irratti taatatu godhe. niin deebisaaf yaayyee. Malee yoonii fi waa hunda deebisaa kan na jenne dubbii bada beeyta. Sirri. Kanaaf uummanni keenya irra guddaan isaanii gorsuurra arrabsuu filata, dhiyeessuurra fageessuu filata, jaalachuurra jibbuu filata. Nama waa sadiin beeyta irraan isinii deebi'a. Nama waa sadiin beeyta. Nama si baqatu waa sadiin beeyta. Hoggaa sitti haasa'u si arrabsata akka. Ta lamadaati sitti iyya lama. Ta sadaffaati ni booya. Wanni Lakki guddaan sadaffaa ammoo cufatee kuta mala baasee boo jalaa hambisiyyuu cufatee kuta. akka Jamaal Aliyyii Ibroo kana Jamaal Aliyyii Ibroo amma hoggaa kottu arabii faasoo inaan jeen fif kute guyyaa dhiyoo ifumaa fi kam jee beeyta afaan arabaan beeytu maarreen beeytu jee deequma lama haasa'e jennaan mucaan weesh biddii jee kagartee maxmaqa keessaan dalagannatti haasa. Weesh biddii laa ilaaha illallah amma kun kalaama duuba kun bar kalaama alhadarii jaama hadarii ni beeytaame waan namni waliin arrabso biyya teenyatti afaanuma keenya kana jijjiire akka akkasiiti malee kun lisaan arabii mubiinii miti. Yaa. Mee ol Kanaaf seene isaa dhiiraa dhufe haasa'u. sababa naasawuti. Kanaaf wanni nuti Ajandaa waa'ee kana sheekaa keessa baanee beellama nu gara biraarra qabee kun namjaa Ibrahim. Namjaa ishee Jaabir. ni kunna waan takka jeetiin bira kutaa. Ustaazan Shayni nu osoo yaameeti ajandaa kana keessaan baane eeguu fidhatte gaafiin qaba wayii isin gaafachuu barbaadan itti fufu. tole habiibi gaafa dura kon qaba obsheetti dee. Fixadhu dura fixadhu isin eegaame. Kanaafuu wanni shayni nu yaame farraan tana wajji mari'annaadha. Maal wajji mari'anna? Waa'ee dajjaal, waa'ee qabrii, waa'ee gartee rabbiin footoo ni qabamoo footoo hin qabu, waa'ee gartee Isa rabbiin manaa manni argamamoon argamuu kana hunda ni haasoyna boru haasoyna jee boru yeroo hin dhufneetiti tartiibaan kabajaan haasoyna. Namni haasa'uu barbaadan akka sheeka saniitti koottaa malee akka hoggaa nuti onlaayinii irra jirru calliftanii hoggaa nuti kunne akka sareetti hin dutinaa. Dhageessanii kasa isaan gara gizeetti isaa deemte hundatti isin calawu. hojii waayyan. Hoggaa nuti onlaayinii irra jirru dubbadhaa koottaa. Hoggaa nuti kunne ijoollee takkaa jira wallaaltuudha. Akkana jedhamu. Akkana kabballaan fuula kana keessa wab godhanii irraa dha'uudha sii galee. Yoo haasa'uu feetan daariktii koottaa haasa'aa. Majlisa keenya nuu qabaa. Akka hancoota naatti nyaanna. Majlisa jechuun seera diidam qaba dhageeffadha waan isin hima. Keeyyata Seera diidam qaba. majlisa isaanii beeynaa barguututti. Keeyyanni diidammanuu waan akka nuti himmata jirru tanaan waliin qabattu seera mataasaa qaba. Quba qabadha. Aboo waa'ee majlisaa nu Osoo dubbata namjaa majlisni asirratti dhiifee ifamaa jechi. Lakkii jechuun majlisni amma qabuun ustaas osoo Maamud taate. Bayaan faa Majlisaa qabuun nu fidii hin gufa. haasa'in obboleessa isaa kiyya. Eegi. Sifaa qabuun Majlisni fidii gaa duuba sifaa qabuun fidii gufa. eegi Majlisni gaasa na adeemu dalaga qaba. fixachiisaa Asiin gaa. jedhu jiru. Na fixachiisaa gaa daraan na fixachiisaa. Silaa majlisni nama qabuun malee eenyu qaba? Warra rabbi guyyaa san sadi godhe. Rabbi sadi godhan jara keenya eenyu? Ustaat Faraanfaan. Rabbiin ni argamaa jee. Manaa baan hoggaa rabbii agartu. Rabbii dhugaan agartuu jee. Soo rabbii dhugaa malee ka kijibaa tokko agartuu jiraa jechuudha.
ammallee Waa'ee rabbi dhugaatii kanaa rabbi dhiisi dubaa siin hin jenne boroo obsigaa haasofnaa dhiisi obsigaa uskutii siin jenne obsigaaniin fitadhaa hin ta'u haasawwan fitadhaa naas obsigaa jedheen gaa boroo haasofnaa siin jedhe ajandaa lafa kaadhaa siin jedhe bara maaliif atiin lafa baanu kaadhaa bar maaliif lillaahi xallaa atiin qama baanu bar dhiisi waan gaa ustaaf faraanjeen boroo jechuu jira haasofnaa siin jedhe boleessoo dhiisi gannan buusin ammas allahu akbar madaa hoggaatu kan akkana iyyala la ilaha waa'ee kanaa nu jalaa rabbii sadi gabbaraami siin jenna gaa oo maal taatu waan irratti wal baalame nama haya bakka anu seetiti turumbatu gaafadhu abeebi Tole galatoomii namni bakka miidiyaadhaa bayi fi Mahamad Bayaan ani uffata leessin hin jiruuti mutu qaban. Ogaan baree nyaatu bar nama waa'ee kanaa nama sheekiin ogaa nuti balattiin waan gaama amma jabaan naaf jiraatu kana hundaa'u wama Maa baay'inamannee bayaan deemne ustaadam maaliif isaan kaatu dhiisee jira turumbaduun firiidama naasoo obsiif. firiidama naasa'u turumbatuun irraa'us Ustaaz Hamza wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee Hamza Hajiti Hamza Abashi Hamza Ibrahim yookaan isaa wal qabatee si gaafachuu barbaada. Hamza dubbiin tun hundi bakka irraa kaatee Hamza irraa na fakkaatti. Hamzaan ati nama islaamatti jettee amantamu nama amantii hin qabne jettee amanta. Kabiraa yoo islaama jettee deebii kanaa deebisu taate Hamzaan akka nama islaamaa tokkotti akka ilma islaamaa tokkotti abbaa fedhee wajjin ani islaamaa amantiin tiyya akkanatti jajjiijee dubbatuu hin danda'u waan beekurraa. thank you hamzaan muslima muslimummaa isaa namni irraa fuudhuu danda'u tokkos hin jiru abbaan fedhe iyyee abbaan fedhe dhiisee tabiraati abbaa fedhe wajji taa'ee haasa'uu mirga qaba akka gartee darasaa madiinaarraa munaafiqummaa keessa kaayatanii ergataniifaa asirra bahanii ani diin islaam ni beektan kaa dheengaddaan laayiviin nagee silaa jiraadhee guyyaa sawaaniin deebisuuf niin beeka maas nasiif asirra dhufe ani barsiisaa diin islaami islaamummaan na barsiifate munaafiqa gootee gadhiifte madiinaan maal barsiifte jibbaa itti gadhiifte sii galee warri akkasii sanfaan waan fadhan jechuu mirga qaban tanaaf hamzaan waan fedhe jechuu laa ilaaha illallah ja'a muhammadun rasulullah ja'a abbaan fedhe tanarraa fudhachuu hin danda'u kalimaa tana namni siifis hin kannu sirraa isin fudhatu fahmiidhaan fudhatta fedhinnaadhaan fudhatta fedhinnaadhaan dhiifta hangarmaan jaatu rumbatu Galatoomii ustaaza duuba eega akkas jettee Hamzaan akka nama amantii sana waliin qabnu tokkotti yoo anis hordofaa amantii tanaati namni tokko miidiyaa isarratti yoo yaame intervii godhe inni sheeka bakka bu'ee dhaqee na fakkaata. Hamzaan isa asuma jira yoo sheekotii bakka bu'ee dhaqee haala sirreessu sheekotiin bakka bu'ee dhaqee naanjuu danda'anii yoo jee irraa dhaabbannaa itti gaafii jettuun fufu. Hamzaan garuu hanga uf bakka bu'ee bakka san dhaqee nama kiristaanatiin wajji kamitti intervii godhaa warreejuu jira namoota keenya keessa wanni jechuu barbaadee fi amantiin islaamaa namoota kiristaanatii wajjin haasa'inaa jetti wajjin dibeetiin godhinaan jetti oduu dibeetii hute sun dibeetii miti. Hamzaan akka itti dhaqe. Fiidiyoon itti as baasa aljaziiraa gubbatti sheekan dhaqanii gaafa dhalaa mataa qullaatii wajji haasa'u maalisa? Maali Wanni an barbaadu sheekh Roomaa Baaleetu waa'ee jaalalaa irratti naasofne OBN irratti dhalaa intala qullaa wajji. Wanni an barbaadu sanuma hawaasaaf akka galtuuf malee antiyyaaf naaf galaa warra osoo nu batiin. bakka sanaan irratti Haya dubbadhu maama bara. jalqaba irratti miidiyaa san irratti namni affeeramuu barbaadu. Namni miidiyaa kiristaanaa irratti namni musliimaadhaan ni affeerama. Yes. Miidiyaa kiristaanaa sanatti miidiyaan sun hayyee miidiyaa Oromooti hajji jennu. Miidiyaa Miidiyaan kiristaanaa hin qabu. Garuu intalti si Miidiyaa malee. As deebi okkamee kanama Oromooti jijjaate dhiisigaa kanama Oromooti hajji jennu. Intalti si affeerte kiristaan. Wanni ati achitti dhayxuuf imma ergaa diinii islaamaa yoo dabarsuuf dhayxe qofa. Wa imma yoo ergaa diinii islaamaan ta'e miidiyaan si affeeru intarfiis godhisu waa'ee islaamummaa irraa si gaafachuu dhabu. Si gaafatte taanaan waan islaamummaa tan ta'e sirraa tuqu seeraan kallattiidhaan gaarummina islaamummaa achirratti yoo dubbatu. Ammoo waan takka inni jira miti kabaja amantaa ta'etti goote yoo khilaafni hattaa naafi firaqa biraa keessallee jiraatellee amma fakkeenyaaf nu warri akhbaashiidha wal dhabna haa jennu. Ta irratti wal dhabnee jirra ta irratti
waliin dhabine jira. Achirratti isaan hin beekan yoo waan waa'ee kanaatti hime. Waa'ee kanallee innaawaa yoo wanti sinullee hattaa silaa wal dhabbiin sila akka alusina toljamaati wal dhabbee sahabaa jidduu jirtu. Hin dubbatanii beekan ammaa jara naskutu irraa allifna. Hattaa dogongora sahabaa jidduutti argame. Kanaan ala malee namni muslimaa tokko miidiyaa nama kiristaanaa irratti affeeramee waa'ee amantaa isaa achirratti haasa'uun dogongora guddaa qabita guddaadha. Namni takka obsi gaa amjaa gaafii badii kanan deebisaati. Namni takka obsi kanammoo ragaan kennaaf. Wa illaa yoo ishuma sanuu gaarummaa islaamummaatiif gaarummaa islaamummaadha achitti haasa'uudhaaf yoo ta'e rakkoon qabu ergaa diiniitiin ni dabarsitu. Kanaan ala yoo kana dhiiftee diin dhiiftee jireenya wajji jireenya akkamitti ilmi namaa kun jiraachuu danda'a haasa'u kan kee keessatti islaamummaan akkanatti ajajje jettee bayaana ibsuudhaaf godhuuf mirga qabu. Intalti immoo islaamaa waa intalti kiristaanaa waa islaamummaa irraan beektu waan ta'eef waa'ee islaamummaadhaa ishii keessa naysiisu abaddan gonkuma qabdu ati akka nama islaamummaa xiqqeessetti ilaalamtaati. Maaliif naan jedhi hin beektu islaamummaa. Ayo obsi gaanneeresii wal jallu. Mama bayan kada ka kai timo akka hooggantoota Wayfinji. Namni tadhaa. Haa fixadhu. Tokko kana. Yoo Tokko jettee eegalin gaa'eega waan hin Ni taane badii bar dubbiin ati haasofte ni badii dhaaboo kana namni haaran waa dubbatu waan ati haasofte namni sun waan tadhaa si bareedu. gaasa. Seerkaa badii fi jama dheerattee badii Islaamummaa namni irraa gaabatti seeraan waa'ee islaamummaadhaa tana yoo ishiin hin beekne yoo bifa Kana jettee hin barsiisa. Kana jettee Yoo bifa barsiisu yaasina osine yoo bifa barsiisu ta'a. jettee irra deemu jirta. Bargaa Tayoo deebisaa goonee koo gaafate. Fixate. Irra wayyu eegaa. Yoo kuta kadhaapuu mama bayaa wayi dubbannaa mee dhaaphu saasa. takkaa dabeebsi. Hin hafne dhaaphu haafoo. Boodatti Aboo taate. takkaa dabe takka gaasaa takka buleessu takkitti dabe Haa takkaa fixadhu. dabe takkitti nabichaa nama muslimaati inni nama muslimaati nama shahaadaa laa ilaaha illallah qabu. Miidiyaa isaanii sana irratti argame waan ta'eef mataa shaffanadhu jechuu ni qabu. Intala Yahudaa dhalaa Oh wayi tiktok taatee miti nurraa dhaabe. namni tadhaa wayi gaafa buleessu isaa wayi hanga namni tadhaa obsi nama muslimaa inni ilmoo muslimaa ta'u waan ta'eef jara lamaan jidduu jiru kana waa ofirra kaayi jechuu ni qaba. Beetii hojii gaafii godhu maaliif ofirra Mama bayan gaafatu hin dhufne mama bayan sun gaafachuu dhufe bakka inni jirtu isa keessa gaafadha mana isatti. Asin Akkasi gaafachuu dhaabe. dhufe yaa mama bayani Aya haasaa mana dabalaa dubbata jira. kutakka ustaaza kutakka. Dhiifama wajji. Hayyee dubbadhu. Laalamma eega bareedaadha wanni inni kaase. Ani akka nama sheekota bakka bu'ee dhaqee hin haasoyne fatwaa godhuufis hin dhayne. Ta duraati fakkeenyaa beekamma. Waa'ee sheekota bakka bu'ee hamza kiyya please. Bareen dhayne hin jenneen jee baran. Taraaramaa. An isaan bakka bu'een dhayneen sin jeen parsinaalii kiyyaan bakka bu'ee dhaqeen sin jee ta duraa. Laal. Itti aansee immoo gaafii na gaafatte keessatti ati nama amantii ta'e jabeessu akkamiin wallistaadha ta duraa. Akkana jee deebise. Tatte aantu immoo amantii xiqqeessuu waan jaamaa. Achi keessatti dubbadheetiin jira. Maaliin jee addunyaa tanarra amantii homa meeqaa olii jira. Wanni akka amantii islaama bareedduu fi firiidama qabduu fi amantii sirrii takka argeen beekuun jeen. Jarri dinqisiifatanii jechuma kanaatu hin dhageenye jarri. Kuni riyaaliitii quraana keessa jiruun jeen. Akkas jennaan amata dhufu yoo kana taate qorannoo godhee amata dhufu makkana geessita jetteen taltee. Gaaromina amantii xiyyeetti ibsa irraa kan ka'e jechuudha. Viidiyoo guutuun daawwanneessin. Nama kiristaanaa tokko dhaqee Tagaaramina rakkoon qabu. obsi haa eegaa amantii xiqqeessuu fi amma barduulli jiru amantii xiqqeesse minaaminiidhaami yoo amantii bareechee dubbachuu intala silaa agartee amantii tana hin qabneetu hoggus jecha kiyyarraa jaalateen sin jeeboo wanni sitti ibsu jiru. Bareedina san himnaani namni sun jaalate silaa xiqqeesse isiin inni jibbitii jecha kanaa fayyadamtu jechuudha. Amata dhufu kaabaan dhaqaa nageessitaa jetti qorannoo godhee laal. Tatte aantu immoo tatanaa alaa wanni nan dubbadhe
dalagaan dalaguu fi amantiin ta'e kamiin waliin faalleessineedha. Akkamitti dalaguu dandeessaadhaati kan isin na gaafate. Saniinan akkana jee deebisee malee isiin fatwaa yookiin akkaaniifin an achirratti waa muree murteessuufii miti. Hojii xiyyaa fi dalagaan dalaguu fi amantii xiyyaa akka wal simtuun an ifii xiyyaattii meesin na gaafannaan. Kuni ammoo miidiyaan sanii isirra duulchisuun hin qabdu jechuudha. Gaazexeessituu fi miidiyaaleen homiin qaban gonkumaahu. Anilleen hangaan dandeettu ibsa yoo dandeesse dhuftee narra ibsutee namaa sirreessu malee duulli tokkolleen hin barbaachisu jechuudha. Gurra si calawu. Gaazexeessituu amantii addaa qabdu immoo ati rifeensa irra kaa'e jechuun mirgan qabdu. Amantiin isii yoo barbaaddetti ajajji yoo barbaaddetti ajajju ta'a. Maalirraa beektaay shafanadhu jettaaniidha amma. Sin dhageessu yoo feete siinuu loltii jechuun mirga maaliif? Isiinis banaa deemuun obsiqa. Isiinis banaa deemuun mirgasiiti. Atis amantii teetirratti suduuda keetiin deemuun mirgasiiti. Kuni akka namoomaati malee amantii ifii yaada ifii yookiin ammoo garteemi waan amantiin hin ajajnes dirqi namarra fe'uu hin taatu jechuudha. Namni fedhii waan fedhe godhu. Saniif jecha ajajuu hin dandeessuudha biyyuma feete dhaqe addunyaa keessa. Saniifuu bakka waa'ee shaffana kana. Taraa nuuf kan egaa sama obsiqa shafanaa Inga badhaa qoy Hamza ishee jabri. boodarra gaafatta qaban. shafanaa isii gaafadhu naa hun Shaffanii gaafatanii kana amantaan ishee hin ajajaa jiru meettee nyatti tedhis. fedhuna jechuudha amantaan isii adda beeytaan amantaa isiitu hin beekan. Qaban dhogguta kanaa obsinaa. Amantaan qabdi jechuudha. Maalittiin beekan wayin Ati immoo gaafadhe. ati dirqama intarbii deeditiif jetta. Ati dirqama intarbii Mama deeditiif Abba ijaabaat dura amantii Islaamaatii yaamuu dura. Obsi haadeeroo Maamaatis kiyya. gaa. Ani amantii isiituun gaafannee feetu kiristaana taatee feetu laal. Gurmeessa naa gaafadhu. Gurmeessa gaafadhu. Tam. Amma jettee na gaafadhu gurmeessa. Ijaabaat dura moo amantii yaamuu dura na gaafadhu. Egaa amantii Islaamaatitti yaamuu dura moo hijaabaat dura nama amantii Islaamaa hin qabne amantii biraa qabu osoo beektee hijaabadhu jechuun waan hin Akkamitti taane yaadisaa himaa dhaal Mama yaadisaa himaa jira. Guutumatti laal. Bira dabaraa tana. Gaaffii tanas anaa tochi si dhiyeessa. TikTok naaf ati irra teenyee haasawuun kun miidiyaa eenyuuti? Miidiyaa Yahudaati obboleessoo. Deebisee amma baankii isaanii usii jennuunis tuumaa callifta. Saayiba Maya Natanyaa hootiitu TikTok kana bitatee kan markaa qaba. Taakkanaaji. Talamadaati. Miidiyaan yoonii fi amma Hamzaan fakkeenyaaf lafaa ka'ee dhage yoo Hamzaan lafaa ka'ee miidiyaa ortodoksiin akka amantiitti itti fayyadamtu dhaqee yoo amantii teenyachitti xiqqeesse itti gaafanna dhugaadha. Miidiyaa amantiirra dhaqeef garuu miidiyaa zaahiraa abbaan fedhe dhaquu danda'u lafaa kaanii maa dheeyta akka nuti feene maan dubbatin Habbalaan isin dhawanii isin ari'uu hunda keessanuu. Okay, mootiidhaan halaal jedhee uummata Halaal haa. Ustaatiin edesha Jamal Barraa dubbatin maadhiis. Halaal taanaan Atuutti banattee dabalaan turre moo sababa dura halaal callaboo halaal baduman qabdu. Atii fi Ibnu Hazmi kamtu irra beekama amma bayan. Ibnu Hazmi Landaluusii ni beekta. obboleessa yaadis amantaan xiqqeessinee jettee barachira. Bar Ibnu Hazmi Landaluusii dhageessee ni beekta. Dhaggeeffadhu bara amantaan xiqqeessinee jetteera afaan keetiin. Bar Hamzaan raanee galle muuziqaan halaale jechuu Ibnu Hazmi je'ee jira. Ulamaan gurguddoon tabiraa jettee jirti. An isa dura je'eetiin jira. Raajaa qabnu nuti kan deemnu quraanaa fi hadii isa. Indee Hamzaan raayii galee abbaan Mama Bayan. Edesha Jamal.